يا ربي يا خيالي وسرنا دوفتي ورتيني انت دعاني تيامي ኳስ ኳስ ተወዳጅ የማደጋፊ ውጭ አርሰናል አርሰናል እንዴት ነው አቋሙ? አይጠየቅም። ዋንጫ ለማየት ብቻ አርሰናል ደጋፊ ታዘዙኛላችሁ። የለማ ዋንጫ ጎረጅም ጊዜ ተስፋ ነው። ተስፋ ባይኖር ኖሮ ዋንጫ ያጓጓም። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ Ngubanne dhugaa rabbicha ngubanne keenya kana jettu miti maakiin makiinaadhaan qabsiisteetti. Maakiin Arsenaal immoo ta jettee makiinaa qabsiisteetti. Maal jetti? Leencaa hin ta'a? Ibsaa'ee dheengaddeellee makiinaa na shawwaddeen yaadtaa? Kennine kan jiraa? Keessaan kennineeru? Keessaan ragaa jiru. Makkoo ragaa waliin qabatan si kenneera. Amma leencaan qabsiistanii? Leencaa. Inni makaa kan? Hundi namatti makaa. Leenca qabsiin kafallaa waluma kennee deebine. Ibsaa hin beektan Arsenaaliif manaawu manni mana arabaa waan ta'eef malee manaawu ni qabsiisan inkaan leencaa miti. Atamma qabsiifne bakka. No kakadhaa Ani Adam yoo maakiin nu injifatte leenca kenninaaf Arsenaal yoo injifatte Liverpool yoo injifatan. Maakii koonni kan leencaallee rakkoon qabu birrii 2030. Isa kan makiinaa akkam gootaadha. Arsenaaliin kana hin amaniin dhugaa rabbichaa kun amanamuu hin danda'u bakka yeroo kamiin. Hin amanamu bakka nan gubadhe dhugaa rabbicha. Qaniidhaan aannallee tirii lama dhugaa maaltu na guba. Gubadheeraadha salaamtanaan hin jenne akkasnaan hin jenne akkanaan hin jenne dhugaa rabbichaa wallolala. maalan ta'e jetta Waa tokko bakka amma calluma jedhaatii laayikii sabskiraaybii godhaatii viidiyoo kana amma dhumaatti Okay. Amule waaressanii buna wal waamu ollaa firrini ciisa boraati tolchaa wal jala seenna cimee qorrini yuuba xaddoo dhayattee feetuu ginnaa dagalee dabsitee ijjattu deemsa toltaa kaamoo walaa bu'arsii maddike. Maali bareen akkanaa laalchatti daawwatanii warra ulfoo ulfinaa sanyii ka dhaabbatanii aarsee arsoomni qorsaa aarsee sanduuqa obsaa harkana fuudhi bulloo loo hedduu faashollisa meenatti ho'i bulloo natti ho'i ciisa cinaacha waloo isan waanuma dhoollee bultiinii manoollee maali cubbuun ka wal saalfatanii Didaro beelaan odeechisanii gada basaasaan baaleen bobbaafatanii maaluma laataa maal si gaggaafatanii beeyta mataa koobsiin na moggaafatanii meenatti ho'i buloonatti ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanuma dhoollee bultiinii manool maali cubbuun ka wal saalfatanii. Dhugaa rabbichaa kanaaf jechuudha meeqa keessaa meeqaa kennamuufi 10 keessaa meeqa 10 keessaa meeqa 10 keessaa Sagali maa inni tokko ni teenyu faan keessee ofii keetii furachuu fi qallee akkasii dhaabeete 10 keessaa 10. Waan ta'e si keessa jira. Maaf gowwomtanii hedduu si rukuttu sin. Keeshaa ho'i of keessa keesseetti maaf akka sanaatti rukuttu. Kan daganaa rukutamtu. Dhugaa rabbichaa kan daganaa rukutamtu. Yeroo taa'u tokko nama azanaa jiru waan gubadheera dhugaa rabbicha. Biyya Somaaliyaa keessatti ijoollee keenya irratti waan jarri godhaa jiran dhugaa rabbichaa ilaaluudhaaf kan nama sukkanneessudha. Abarta boog waxaana cawiisa. Dirta tayaatay. Dinanaan siyafe asaak sarjabaaye. Siyaatu arsi. Toogna u darbaat. Cunda macal khubku cunda. لق عنجلي باشا عنجلي لق درتان قياد والله بالله باشا ني هذه ولا وسجرنا زي ورا انا مكسرني ورا ولا وسيورا انا وجر ديق هذه هم ابو خالين تاك Akka barbaadan itti kolfaa akka kanaa godhaa jiru kaa ijoolleen keenya akka kanaa keessa jirti. Ameerikaa jedhadha ilmi isaa kophee matanaa fi surree tanula
ilmi isaa Ameerikaa jira. Laalme. Dubbadhu wallaan. Innummaan dhufaa laal. Oomaan jennu nama baay'ee irraa gorsa fudhata ustaas. Namni baay'een akkana yoona baay'eetu jira irratti fulaali jennaan. Intala dheengaddaallee gartanii bitaa haadhaa waggaa 26 suudii teettee waa takka haadhallee yaadan. Haadhallee yaadan. Kuni lammata. Sun suudii jirti kun Ameerikaa US Ameerikaa jira. Rabbitti aanee eenyuun dubbate rabbi ufitti aansee eenyuun dubbate. Wa'abudullaha walaa tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Akkana godhe ka abbaa isaa. Rabbi abbaa akkana wanni abbaa jazaa abbaa akkana malleefsiya. Maaltu daanga'e jaarsa san jedha. Jaarsa san jaartii yookiin jaarsa san jedha. Jechuun jireenya keenya keessatti waan nama gammachiisu hojjennu keessaa inni tokkoffaa inni maatii gargaaruudha. Maatii gammachiisu. Maatii gammachiisuun gammachuu keenya keessaa inni guddaanis akkamitti biyya Ameerikaa jedhamtu teessi akkamitti maatiin kee abbaan kee akkanaatti deema. Ijoollee biyyi miti jiraachuudhaaf umrii dheeraa qabu jettee yaaduu hin dandeessu. Akkamitti abbaa keetii akka kana ta'aa jiru utuma rakkatte Ameerikaa keessa teessi maaf illee bicuu siin gargaartu. Paastarii kan nu beeknu ergasii amantaa gara Pirootestaantiidhaani. Amantaa Pirootestaantiidhaan paastarii beekna. Amma garuu paastariin gara kamiin dhufeera? Allahu Akbar. Ayo, keluar semuanya. Pengaruh-pengaruh negatif keluar. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. So, manusia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, putuskan, hancurkan, leburkan ikatan-ikatan sihir, buhul-buhul sihir ya Allah yang bersarang di badannya, pengaruh-pengaruh negatif, santet, teluk, pelet, guna-guna hancurkan ya Allah, putuskan sampai ke akar-akarnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Keluar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La haula la quwata illa billahil azim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak ada darah Rabbi. Batik baka. Sok sesurian, sok buru. Sesurian mana? Singka alaman. Lain ngadu. Sia. Eenyuun keessa jira jennich. A'udzu billahi min kalimatin yassarin khalaq. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar. Allah Muhammad, Allah, 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 Allah. Ampun tas ya. Ampun tuh. Eenyutti qaraamaa jira? Amma jarri lammatu qaraamuun barbaadu jettu sin. Abboon waraabii rabbi. Maal jedhu? Waraabii rabbi. Maal jedhu? Marqaa jira seetareen agartaa. Achi gara galii baalas kennime waree. Kaameraan atti hin qabinaan. Main Kaameraan atti hin qabini. Paarkii ta'uu jedhan main. Maaree paarkii ta'e maal kompostii buusaa jira wannoo. Hin biqilchaa kun. Marzii seeta wannoo. Kaayii jedhe. Deemach. Kaamera abira wallahi natti gadi lakkisi. Poppoof jalaa qabda. Buuzi. Poppoo daayipar irra udaanaa jira daayipar. Buuzi gadi. Qabda anta. Buuzi kaameraan irraa gadi. Hinkaatu. Horotaa safuun ni jedhamu amma oduu durii ta'uufi. Piriis waan hojjennu haa barru. Waan biraa isiniin hin jedhuun. Isin jennee tiiktookii dhiisnamu. Jechuun isin jennee bilbila keenya gurgurra. Rakkina keessa nutti hima. Laayikii sabskiraabii yoo ta'e rakkina keessa nutti himaan isiniif goona. Wayyoo bukootu bukeeffamaa jira naan jedha. Bukoo wayitu bukaa jira naan jedha. Inni nyaataa jiru, willi qinsaa jiru. تنازعات مثل
sana. Kamza ainat kursa ko oras yang sa akhon zubel. Maini ko ni nyata maru kun maini. Link kan gat fal ko minat tahte. Jechu nyata chi maini. Nyata chi maini. Hai beluna. Ma markana kasi jara oruta. Kun marka miti dugara bicha. Training Jumat ini. Dari training bersih. Nah, kalau tak kayak maslakom kaaz naik brain, daad. You know this? Jadi sari. Gaafa TikTokiin cufame na yaadachiisa sooma qanii sadiin sooma. Bitch, I see what you did there. Girfaani guyyaan irraa guyyaa gammachuu kootidha jedhime. Guyyaan irraa I am birthday. Sirreeffadhusti. I am birthday. I am birthday. I am birthday. Ay, sirreeffadhu. Sirreeffadhu. I am congratulation. I am congratulation. Amma ka jara kanatu iyyuu hojiin dhibameera jedhee mootummaa cinquudhaafi irra deebi'aniitu baratanii maal isinitti fakkaata warroota. Kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Walirraa qabaa warroota. Walirraa qabaa. Abiiti isinii maaf akkas qoyi lolisa jaallattu qoyisin. Maatu walirraa qabdanii maal taa'e? Ijoolleen gizii isin akka kanaa waltumtu maaf teessanii ilaaltu? Ati maaf teessee ilaaltame? Maa dhiiraa miti ati walirraan qabdu ijoollee kana? Ati maa dhiisa ati silaa haasaa jaallatta? Ati haasaa jaallatta beekamaadha kun. Maalan ta'e jetta? ምንድነው የምትጠቀሙት? እኔ እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ይመቸኛል። ምሳ ላይ ብዙ ጊዜ ጥሬ ስጋ ስበላ ነው የምታዩት፣ ግን ቁርስ እንደዚህ ጤነኛ የሆነ ቀለል ያለ ምግብ ይመቸኛል። ይሄኛው አርዛ ነው በጉራጌ ባህል በጣም ታዋቂ ምግብ ነው። በሬ እንደታረደ መጀመሪያ የሚበላ ምግብ ነው። ከሽንፍላና ከክትፎ ስጋ አብሮ ተቀላቅሎ የሚሰራ በጣም ጤነኛ ምግብ ነው። በጧት እቺን ከኩላሊት ጋር ከተወሰነች ደግሞ ጥሬና ለወንድ ልጅ ደግሞ ወሳኝ ነው። ነብሮ ጧት ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ አንዳንድ ሰዎችም ወንዶችም እመክራለሁ ይሄን እንዲበሉ ወንድነታቸው ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ቁርስ ላይ እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር አታብዙ። ከኤክሰርሳይዝ በኋላ ቺን ቀመስ አድርጋችሁ ጤነኛ ውሎ መዋል ነው። ቁርስ ላይ ብዙ መብላትን እኔ አልደግፍምና እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ስትበሉ ግን አቲ ቀለል ጎቴ ገነመ ኛታ ጅርታ አን ወጋ ኬሳ አረፋይ ገደኛዳን متأمل خلت نيات كهنتم الموقع دلانيات توب كامبرا Ogurra qabaatanii nama dhageessan ta'ee waan hin hubadhe tokko irraan isin hubachiisan dhagaha. Koomentii keessantu baay'eetti akkam viidiyoo kanaas viidiyoo na godhe. Qaalittiin kun ilmoo ofii nyaatte. Qaalittiin kun qoricha fayyadamteeti. Qorichi kun immoo biyya kam keessattuu uumamuu danda'a. Wanti kun amma dedoo keessaa qarratsamee viidiyoo waraabamee as bahe malee biyya kamuu keessa hin deemaa jira jechuudha. Amma Addis Ababa keessatti kan ijoollee wal zarafaaran kan namni biyya alaatii gala zarafamaar of wallaalchifamee mobaayilii harkaa fudhatamee shaanxaan harkaa fudhatamee uffanni itti yaafatamee qullaa achitti gatamaaru qoricha fayyadamteeti uummanni. Wanta kanaa akka jiru beektan immoo beektan. Akkuma sana qaalittiin kun qoricha sanaan of tuqxee yookaan nama tuqxee nama nyaachuudhaaf yookaan nama miidhuudhaaf yaalte sana utuu hin ta'in rabbiin ilmoo siitti sii deebise. Haqa beeka waan ta'eef Rahmaan. Kanaafuu wanti kun qorichaan malee waan sanyiidhaan dhufe miti. Wanti dedoo maniyaan isin nyaattu. Wanti kun waan sanyiin dhufu miti. Silaafis immoo
dedoo keessa qofaa miti eessayyuu jira maniyaan isin jettan waan budaanatti fakkaatasi budaan immoo waan rabbiin beeksisee jiru waan beekamaadha budaan eessayyuu hin jira haati ilmoo ofii nyaatti foon nyaatti tun ta'in nama mucaa ofii waan nyaachisaa yoo mucaan tasa nyaateyyuu maasha Allah tuftu yoo hin jenne hin nyaatti dedoo nama nyaachisa jettan immoo dedoon foon namaatti soogidda naqatee mamii naqatee cuffatee nyaatu ija dedoo miti sayyuu Mania jiraatan dhufan jedhaan dedoo maqaan nayinaa sababa kanaan jimmaan tuqinaa biyya keessa hunda keessa iyyuu jira finfinnee keessa sin jira sammuu qabaatan of eeggadhaa ummata baqaraa chaalenjii dhabee maraataa chaalenjii moomaa ajenda namni keenya ka haasaa barbaadaa jira gisee kana haasaa bicuu si arginaan olii gadi furatee deema bakka akka waan ijaan argeetti haasaa maanguddoota akkana gisee gaafannu keessatti sooshaal miidiyaa keessaniif qofaaf jettanii ta'uun qabu tokkoffaa namoota barsiisuu qabdu achirraa wanti sirreessuu qabdu bakka waan taane sana akka sirraa ofii waan akka sanaa hojjetaa jirtu nama kana tuffachuu hin qabnu namni tuffatamuu hin qabu tuffachuu hin ta'u habaratu abaatu haduloomu ijoollee ta'u namni namuma uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka namicha jijjiiruudhaaf dhama'urra yaada isaa jijjiiruu dhama'u yaada jijjiiruu dhama'uun immoo barsiisuu waan akkasii kana barsiisuudha inni nuti eenye haasaa olii gadi fuunu kun bakka rakkoo nutti fidaa jira bakka jara akkas godhaa jirtan caatii qannasaa buna qannasaa waan fofforatan sana bichoosi qannasuu qabdu olii galee ይህን ቪዲዮ ፓስፖርት ለሌለው ጓደኛችሁ ሼር አድርጉለት። የአየርላንድ ላሞች ሁሉም ፓስፖርት አላቸው። ይህ ፓስፖርት ተራ ሰነድ ብቻ ሳይሆን ስለ ላሟ ሁሉን አቀፍ መረጃ ይዟል ተብሏል። ከነኚህም መካከል የመለያ ቁጥር እያንዳንዱ ላም የራሱ የሆነ ልዩ መለያ ቁጥር አለው። የልደት ቀንና ቦታ ላሟ የተወለደችበትን ትክክለኛ ቀንና ቦታ በሰነዱ ላይ ሰፍሯል። የቤተሰብ ታሪክ፣ የላሟን እናትና ሌሎች የዘር ሐረግ ዝርዝሮችን ኦሮታን ተካተክቼቲ ሆሪዳ ገዲንታ ጀሬ ያደምቤኩ ኦሪን ፓስፖርት ይቀብድ ኦሪን ፓስፖርት ይቀብድ የመታወቂያ ቀበደኝ ቀቦን ወለዱ ሙስጠፋ አህመዱ ባለ ሃይባው ባለ ኑር ዘውዱ ባለ ማዱ ባለ መደዱ ለመውሊዱ አላፍ ዘክሩ በቃ ጆሌን ዱርባ ጊዜ akka kana ragaa jettu baay'ee bareeddi oroota ragaa akka kana jedha እሺ akka kanatti ragaa jechuu qabdu በቃ ግዳ kana ragaa jettanu baay'ee bareeddi ወሊ ገሌ ጥንዶቹ በትዳር 7 አመታትን ካስቆጠሩ የአንዲት ሴት ልጅም እናትና አባት ከሆኑ በኋላ እህትና ወንድም መሆናቸውን ይሰማሉ። ይህ ብራዚላውያኑ ጥንዶች አድሪያናና ሊያንድሮ የገጠማቸው እውነተኛ ታሪክ ነው። ሁለቱም ወላጆቻቸው ጥለዋቸው ስላደጉ ለየብቻ ነው ያደጉት። ታዲያ ከአመታት በኋላ ተገናኙ፣ ተዋደዱ፣ አብረው ትዳር መስርተውም ለ7 አመታት ከኖሩ በኋላ አድሪያና ለረጅም ጊዜ ከጠፋች እናቷ ጋር በሬዲዮ ቀጥታ ስርጭት ከተገናኙ በኋላ ነው ይህንን ታሪክ ያወቁት። ጥንዶቹ እህትና ወንድም መሆናቸውን ሲሰሙ የነበራቸው ድንጋጤ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አልነበረም። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ በኋላ ተለያይተው ለመኖር ይወስናሉ ተብሎ ቢጠበቅም ዓለምን ያስደነገጠ ምርጫ አደረጉ። አብረው ለመሆንም ወሰኑ። ይህ የፍቅር ታሪክ ታዲያ ብዙ ክርክሮችን ያስነሳል እና ሮታስ ማልጎት ማቲን ኬሰን ሰብዩማ ዳንሰን ራዲ ማቲፍ ኦቦሌቲንኬ ኦካናቲፍ ኦቦሌሲኬ ገርገርባተኒቱ ጅራታ ጅርተኑ ሰብዩማ ራማንማ ከሰቲ ጉደተኒ ምርጊ ጉደተኒን ቦደ ጊዜ ወለተ ድፍተን ወለን ቤክተኑ ገሩ ማኩማ ከናን ጃወል ላልተኒ ወሊ ገልተኒ ጃላላ ኡምተኒ ወልፉተኒ ጊዜ ስንጀተኑ ኦቦሊሳፍ ኦቦሊቶ ከሰን namni sinitti ማልጎቱ ሙጫን አርጋሜ ጅር እኒክቱሞ እንፉቱ እርጉዝዬን እንደምን ዋልሽ ምን አማረሽ ምልክሳልሽ እህት እናት ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ይቅርታ እንዴ እናናገርሽ? ምን አማርሽ እንባላለን እና ከቲክቶክ ፕላትፎርም ነበርና ነፍሰ ጥሮችና አቅመ ደካሞችን ያማራቸውን ጠይቀን ያማራቸውን እንጋብዛቸዋለን ያማራቸውን እናደርግላቸዋልና አንቺ ስነሽ ነፍሰ ጥር ነሽና ምንድነው ያማርሽ? አንቺ ያማርሽ ንገሪና እናምጣለን። ታመጣልኝ ነው? ያማረኝ ነገር ያማርሽ ንገሪና ኤኒቲንግ የምትፈልጊውን እኛ እናመጣልሻለን። እርግጠኛ ነኝ? በእርግጠኝነት ያማረኝ ነገር አንተ ማምጣት አትችልም። ችግር የለም ያለውን ነገር ንገሪና አንቺ ያማረሽ ዛሬም በእርግዝናሽ ወቅት ያለውን በሙላ ንገሪና እኛ እናመጣልሻለን። ያማረኝ ነገር አንተ ማምጣት አትችልም። በእርግጥ ምንድነው ንገሪና። እሺ እኔ አሁን ያማረኝ ነገር በእርግጥ ባሌ ነው።
ባልሽ የለም? ባሌ አጠገብ ሲሆን ከምግብ በላይ እሱ ነገር ነው ያማረኝ ያለው። በቃ በእርግዝና ሰዓቴ እሱ አጠገብ ሲኖር በጣም ደስ ይለኛል ነበር ነው። አንተ መምጣት አትችልም። እንዳጋጣም ደግሞ የለም እንጂ ሌላ ሀገር ነው ያለው። መምጣት አይችልም። ከአፍሪካ ውጭ ነው ያለው፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው። በቃ እሱ ነው ያማረኝ ነገር። በቃ አንተ መምጣት እሺ፣ እናት እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያገናኛችሁ ይርዳሽ። አሜን አሜን። ሚጣይ ቻው። እሺ ጊዜ አከሲ ከንበርባችስ ተወሮታ ወራ አከሲቲ ዱጋረ ብቻ ወራ አከሲ አርግና እንጀቹ እጀኬ አከሲን ጎደት የለም እጀኬ አከሲ ጎደት እና ከስ ጎረና ወለኒሱ one of the big Afan Oromo music writers is my friend. I can text him now. He can make a beautiful song. That. You can write. Should we do it? Rachu music abasufi. And we'll shoot that music video in Dubai, in desert. With Oromo Rachu clothes. music abasufi. Seriously? Okay. Let me Believe me, my music video in Dubai, in desert with the Oromo clothes. Oh my God. Within a day. Rachu within a music. 1 hour. Let me call to my friend. Within a 1 hour, we'll hit 1 million views. Within a 1 hour. He's the biggest Afan Oromo one. And you know what? This guy, after that music video, this guy, Bullo Karmamutula guy, he will contact us. Remember my words. He's my best friend. So if I manifest something, Tell roses. Flari toko toko. Team Flari toko toko. Team Flari toko toko. जब मैं फेमस होने वाली हूँ ओरोता मुझिका है रोडियो की सत्य व काय गड्ढा दुबई इंडिया में मुझिका बास नजर आजरू मुझिका ने दुकान के सा नुफ बाउडाफी बक एक चुका नजर रखन ना सगंता न राफ का बनने का नुमा फक्का था गुबत डेरा को अलतुक सगंता बराता मोल तिदे बिनती